Albeen abbaan qaree abbaa qalee ilma namaaf duutiin xiqqaate jette jeedalli. Ilmi namaa addunyaa kanarra jiraatu uumama adda ta'ee kan hamminaaf illee as dhiyoo hin taanedha. Mootiin Giriikii durii Filaarees jedhamu namoota yakka adda addaa hojjetan kan biyya isaa keessa jiru adabuudhaaf akka namni irraa baratee yakka isaa dhiisuuf seera baasuu barbaade. Namoota beektota ta'an mala gaafachuu jalqabe. Namoonnis nama biyyuma sana keessa jiraatu nama ogummaa qabuu fi sibiila hojjechuu danda'u arganii dhiyeessanii fi namni kun Siisiilii Joovanni jedhama. Namni ogummaa qabu kun bifa qotiyyoo yookiin sangaa kan qabu Biraazan Buul kan jedhamu sibiila aayiranii irraa tolchee bakka garaa isaa banaa godhe. Akkasumas balbala seensaa itti uume namni yeroo yakku yookiin balleessaa kamiyyuu hojjetu as keessa seensifamee itti cufamee dugdaan ol galagalee akka ciisu ta'a. Achiin booddee qoraan baay'eedhaan akkuma suuraa irratti argitan karaa jalaa itti gubeeffama. Namni achi keessa seenee iyyee caraanee wawwaatullee akka iyyi isaa hin dhagaamnetti Joovanni kan sagalee ukkaamsu itti hojjeteera. Namni achi seenu carraan inni turuu danda'u daqiiqaa 10 qofaa. Akka mulluutti bishaan malee nama affeelee ajjeesa. Akkuma hojii isaa kana qabatee dhufeen fuula mootii duratti dhiyaatee ibsa erga godhee Joovanniin mootiin yaada isaatti gammadee hojiin kalaqni isaa sirriitti hojiirra ooluu fi dhiisuu isaa mirkaneessuuf jechuunis akka inni nama ajjeesuu danda'uu fi akka inni sagalee iyya namaa achi keessa hin dhageessisne beekuuf Joovanni isa kana hojjete dhufe itti galchisiisee itti cufanii. Abidda giimii itti qabsiisee ilaalee. Egaa Joovanniin daqiiqaa 10 booddee asin deebinee ofii gubatee waadamee iyyee caraanee dhageettii dhabee du'ee. Egaa maarree albeen abbaan qareen abbaa qalee kan jedhamu kana mitiiree. Haala du'a isaas namoonni akkana jechuun ibsanii. Mootiin hamminni isaa jabaa ta'uu fi eenyuufillee kan garaa hin laafne ta'uu isaati yoo jedhani. Namoonni tokko immoo Filaarees dadhabbii namichi kun itti hojjete jabaa waan ta'eef gatiin isaas baasuu fi waan hin barbaanneef yeroo jedhan dubbatan ni dhagahamu. Mootii gara jabeessa ta'e kun namoota yakka hojjete sibiila sangaa keessa kaa'ee isaan affeelee fixaa ture. Adabbii inni nama adabes akka addunyaa kanaatti adabbii gurguddaa keessatti ramadama. Akkasumas The Dangerous Punishment Ever jedhamuudhaan galmee seenaa keessatti galmaa'ee jira. Abbaan hojiidhuma isaa argata. Hamaa isa hojjeteef hamaan, gaarii isa hojjeteef gaariin yeroo eegde malee deebuun isaa hin oolu. Yeroo dheeraa erga namoota hedduutti fixee booddee Filaarees mootiin Teelmaacheti jedhamuun isa lolee mo'ate. Mootii Filaarees kanas sibiila sangaa inni ittiin nama fixee ture keessa kaa'uun akkuma inni nama gubee waadee ajjeesutti isa ajjeesisee hunduu waan hojjetetti qixa gatii isa argate. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii Deebii Miidiyaa gaarii hojjennus hamaan waan hundumtuu ofiidhumaafin dhaamsa keenya. Wantoota kana fakkaatanii fi barsiisotaan argachuuf subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.